Egaa akkas ta'e kama beeku keessaa isinitti maal jechuudha. Obbo Jawwar Muhammad jalqabaan kan bareene bara 2005dha. Dargaggoon kun har'a waggaa 7-8 booda dhufee afoo dhaabbatee dubbatu haaraa ta'uuf isin fakkaata. Garuu biyya kana dhufee otoo hin buliin waraqaa katabeetii waa'ee Oromoorraa gadhiise. Namni Oromoo ta'e achumarraa babbareenii itti deebise. Warroota san keessaa anis tokko ture. Itti deebisnee walgaa dargaggoota International Oromo Youth Association dhumnee jennee bara 2006 keessatti. Sanis dagaagsee keessaan ni deeme jiruun itti fuftaan hin deemen jedhe. Jawwar har'a ijoollee haa ta'u malee hedduu hayyuudha akkuma beektane. Jawwar barataadhaa I believe PhD itti fufuu jiran jedha. Jiruun biyya kanaa akkatti jajjabaattu hundi keenyaa ni beekna. Haa ta'u malee laakiin inni yeroo taa'ee ittiin qo'u nama biraatiin dubbisee ittiin bashannanu dhiisee yeroo hin qabne keessaa yeroo uumeetiin waa'ee Oromoo kana hirriba isa oowweetiin halkanii guyyaa deema. Nu hundi keenyaan hin beekna karaa deddeemuun kun baay'ee ulfaata. Akka nama mana hin qabneetitti magaalaa kaan irraa magaalaa kaanitti cacca'eetiin Oromoo barsiisa. Silaa anillee xiqqoo waa'ee miidiyaa maalii sabquunnamtiin sabaa akka jirudha dubbachuun fe'ee ture. Dogongoreetiin kadiiroo of dura aansee otoo kana beekee silaa kadiiroo duba aanseetiin xiyyaa waa'ee miidiyaa irraa dubbadhee jedha. Waan barana jalaa fitee jira. Garuu kan dhumaa kanan jedhu. Miidiyaan yeroo ammaa kanatti keessattuu waraanaa ol mallaqaa ol meeshaa ta'ee jira. Sabni kee ittiin bitamnee jenneef wal nu wallaalchisaniiti dahoo fi dayyoo mana jalaan dhabanii jedhan. Ofumaa kennaaf dahoo fi dayyoo walitti taane duudda walitti galle sababaan warri nu bitee wal nu wallaalchisee kaan amantiin kaan aadaadhaan kaan dammoo lafaan gargar nu fageessanii wal nu dagachiisanii jedhan. Har'a akkamitti sandabrnee tarkaanfannaa kan jedhuufi miidiyaa irratti haasa'uu jiran. Kanaafuu asirratti gabaabsee jedha Obbo Jawwar Muhammad please galata. Thank you. Galatoma. Akkam waltan warra Chicago, warra Michigan, warra Indiana maaltu jira kabiraa naannoo hedduurraa dhuftan jedhanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa sitti argamuu keessaniif keessattuu immoo communitiin Oromoo Chicago jirtan dargaggoonni waldaaleen adda addaa Kentakiinis warri maqaan dhayin hundi ji'oogiraafii Ameerikaa kan baradheetiin xiqqoo wayyaa irra deddeemuutiin jiraniin baradhaaf sheer hedduu galatoomaa ijoolleen waan kana qopheessanis hedduu ulfaadhaan isiniin jaa waan nan silaa jechuu barbaadu Kadiiroon waan ana haasa'u kana hunda ammayyaasin waraabee itti garsiisaa keessaa qoratee mee waan inni har'a baasuun laala jeeti na jalaa fite hagum haften waan takka lama dubbachuuf yaala dhaadannoon duubatti isin gartan kun akka dhaadannootti osoo hin ta'in akka gaafii deebititti dhufe ati ilma abbeetiiti muka abbaa biddeenaati jennaan wanan ka abbaa kiyyaati jee Sambooda gaa eega jarrinu dubbitti jijjiiran immoo dubbisan ol guddifne inni eeggaa socho'u jirra. Maali Oromoo first yookiin immoo ani Oromoodha jechuun kun maali? Wanni habashoota akkanatti aarsee Oromoota walitti fideef maali jennee waan takka lama qabxii takka lama isin tuquun barbaada. Namni tokko ani Oromoodha yookiin immoo ani ana gaafa jedhu waa lama jechuun jira. Tokko ani eenyummaa kiyyatti maalummaa kiyyatti hin qaanfadhu. Maaliif yoo jenne maalummaan kiyya sun eenyummaan kiyya sun aadaan kiyya sun seenaan kiyya sun waan irraa qaanfatan hin qabdu. Tanamaatii gadii miti. Eenyummaa kiyya akka gaarii ibsiti. Naaf taate sillee ta'uu baattu jechuudha. Kana jechuun hariiroo siyaasaa keessatti hariiroo ummatootaa jidduutti keessattuu hariiroo wal qocoluu fi wal cunqursuun jirtu keessatti rakkoodha qaba. Maaliif namni tokko ani ana gaafa jee sun waan tiyyaa narraan tuqinii dhufa jechuudha. Sun akka kiyyaa narraan tuqiniitu dhufa jechuudha. Namni tokko Oromummaa fiititti boone jechuun Oromummaatti aanee Oromiyaa dhufa jechuudha. Oromiyaan maaliif keessaa qabdi? Uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in
margaacita of keessaa qabdi, albuuda of keessaa qabdi, loonfee of keessaa qabdi. Alagaan biyya teenya ka dhufe nu jaalatee yookiin nu lafarraa fixuuf osoo hin ta'in qabeenya keenya nurraa saamuudhaaf jechuudha. Namni tokko duraan Oromoodha jennaan sanitti aansee Oromiyaan tiyyaatti seena jechuudha. Gaafaan Oromiyaan tiyya jee qabeenya fiita irratti abbaa ta'uuf barbaada jechuudha. Alagaan biyya teenya irratti humna nu cabsitee abbaa irratti taatee nu hagabsite gaafa nuti Oromoodha jenne kan itti aanu qabeenya keenya harka keenyatti deeffachuudhaaf akka tattaafannu waan beektuuf osoo nuti haqa teenyaan gaafatin eenyummaa keenya sanuu keessatti awwaaluu barbaaddi jechuudha. Kanaaf wanni habashaan akkanatti wachuuf guddaan eenyummaan teenya sun shakkii takkaan malatti mamii takkaan malatti addunyaa duratti dubbatamuun sun rakkoo inni qabu miidhaa isaanirra buusuu danda'u waan beekaniif jechuudha. Kalammataa bara asaanaa kana keessatti jeequmsa Oromoo keessatti uumamerra rakkoolee adda addaa ka amma hoogganaan hawaasaa akkasumas dargaggoonni as bayanii dubbatan kakaasan kanarraa kaka'e Oromoon qilleensi keessa seenuu isaatirraa kaka'e Oromoo tuffatuun Oromoo se'atuun habashootatti hammaattee turte jechuudha. Oromoon tun kaleellee ofirraa nu dorbitu arreef jalatti deebifne qabeenya isaanii saamaa eenyummaa isaanii isaan wallaalchisaa isaan waliin dhayaa wallolchiisaa ammallee of jala bulchina abdiin jettu isaanitti as deebi'aa turte jechuudha. Kanaaf hoggaa nuti deebinee lakkii nuti Oromoodha qabeenya teenya irratti illee abbaa ta'uu hawwii fi fedhii qabna hoggaa jennu aariin guddaan sun sanirraa akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf duulli nuti amma godhaa jirru baatilee 3 dabran kanaaf godhaa jirru kaayoolee 2 of keessaa qaba. Tokko akka habashaan keessattuu ilmaan naftanyoota nu se'atan isaan godhe uummanni keenya addaan faca'u waan ta'eef kaayoon keenya dura akeekni duula kanaa duula amma Oromoo faras jennee deemnu kun ka dura Oromoota kana keessatti jeequmsa uumame kana wal dhageettiidhaan jibba uummata keenya keessa jiru kana jaalalaan walirra duuluu kana alagarra duuluudhaan bakka buusuudhaaf Oromoo teenya walitti deebifnee hafuura nagayaa hafuura jaalalaa keessatti buusuu barbaanna jechuudha. Duula kanarraa hedduudha milkoofne bakka dhayne hundatti namni akkanatti bahee walitti dhufe jechuudha. Namni yeroo dheeraadhaaf addaan fagaatee wallaalee ture walitti dhufuudhaan nu dhaggeeffachuu qofaa fi kan dhufaa jiru Oromoo wal yaadde. Namuu badii balleessinee jirra waggoota 20 kana keessatti ni tolchine jennee badii hedduudha goone jechuudha. Namuu badii isaa san ofirraa hubachuudhaan yeroon walitti deebi'ee wal dhaggeeffachuu eegalee jira jechuudha. Kanaaf akka nama tokko waan kana gaggeessaa jiruutitti hedduun itti boona hedduun isin boona akkanatti bakka takkatti isin arguu kiyyaaf hedduun gammada boru hoggaan daalaas deemu gaaza guutuu asirra naa guuttan jechuudha. Kanaaf hedduun gammada galatoomaa isin jechuun barbaada. Akkuma jee akeekni duula kanaa ka duraa Oromoo waliif fidu akeekni lammataa Oromoo humneessuudha. Namni tokko ifiin boonuun namni tokko eenyummaa ofiitiin dhaadachuun tarkaanfii duraa haa taatu malee boonni duubni isaa qullaa gaafa roobe saaxil nama baasa. Kanaaf eenyummaa ofiitiin boonuun barbaachisaa ta'us eenyummaa lafeen keessa jirtu eenyummaa dubbee qabdu eenyummaa humna qabdu Oromummaan tun tanuma iyyaasee faashooshiilaa qofa ittiin dhahanii ittiin ililchanii galan osoo hin taane ka ittiin wal bira dhaabbatan ka ittiin saba bira dhaabbatan ka ittiin rakkataa fi gargaaran ka ittiin diina ofii ittiin qolachuu danda'an dandeettii humna jaarmaya nu qabaachuu qabna jenneet humna Oromootti humna horuudhaaf sochoona jechuudha. Kana hoggaa goonu biyyi irra jirru biyya alagaa ta'uu isiitirraa kan ta'e Oromiyaa keessa hin jirru uummata keenya keessa hin jirru wanni nu dalaguu dandeenyu kan hawwii keenya osoo hin taane kan dandeettii teenya qabatamaan dalaguu ka dandeenyu irratti fuulleffannee dalaguu qabna jennee sosochoonaa jechuudha. Namni biyya alaa jiru ka biyya keessa jirurraa waa lamaan adda. Tokko bilisummaadha qaba. Akka feenetti akkana wal arginee waliin haasa'uu dandeenya waan garaa keenya waliin dubbachuu dandeenya
akka nama keenya biyya keenya keessa jiruutitti basaasni wayyaane waraanni wayyaane milishaan wayyaane nu dandeemu jechuudha tokko bilisummaa qabna. Kalammataa biyya tanatti waan carraa kanneen haa guddattu haa xiqqaattu nuti itti abba yeroo barbaannetti bakka barbaannetti akka barbaannetti wayirra oolfachuu dandeenya jechuudha. Bilisummaa qabnuuf diinagdee qabnu tanaan qabsoo Oromoodhaa bira dhaabbachuu ni dandeenya jennee abdanna. Bilisummaa fi qabeenya qabnu kanaan biyya alaa kana keessatti waa shan dalaguu danda'a namni daayasporaa namni biyya alaa jiru kun. Tokko hojii dippiloomaasiidhaati. Kana jechuun dantaa fedhii hawwii fi haqa Oromoodhaa mootummoota biyya alaa akkasumas jaarmayoota gurguddootti hubachiisuudhaan yoo danda'ame fira qabsoo hoddummeeffachuu yoo ka dadhabamu taate ammoo diina qabsoo teenyaa gad hir'isuudhaan humna teenya jabeeffannee deemuudhaaf gama dippiloomaasiitiin dalaguu dandeenya. Kalammataa hojii advookasii yookiin immoo himannoodhaa ka jennuuti. Kunis yeroo ammaatti biyya keenya keessatti roorrolee uummata keenya irra ga'u, hidhamtoota keenya irra ga'u, baqattoota keenya irra ga'u, qonnaan bulaa keenya irra ga'u san jaarmayaalee mirga namummaa biyya adda addaa keessa jiranitti himuudhaan hayni sun jaarmayoota kanaan qabatamee saaxila akka bahu godhuu ni dandeenya jechuudha. Kasadaffaadhaa hojii hayyoonni akka Kadiiroo Elamootii fi akka mataa kiyyaa yookiin immoo hangafoonni keenya akka Mahammad Hassanii fi Asaffaa Jaalataa dhuunfaa gurguddaanii fi xiqqaan ka dalaguu danda'u beekumsa Oromummaa irratti Oromiyaa irratti tooftaaf tarsiimoo qabsoota irratti haala jiruuf jireenya uummata Oromoota irratti beekumsa maddisiisuudhaan beekumsi sun immoo akkaataa warri dalagaa dalagu ittiin dalaguu danda'amutti haqaaramee tottolfamee akka dhiyaatu knowledge production and dissemination beekumsa maddisiisuu fi beekumsa maddeessan immoo uummata biraan geenye hojiirra oolchuu irratti ka dandeenyu kasadaffaa hojii beekumsaati jechuudha. Kanaaf raffaadhaa hojii odeeffannoo fi odeeffata uummataan waliin gahuuti. Kana booda irratti ni deebi'aa reefu Kadiiroolleen tuqee jira. Siyaasaa keessatti yookiin immoo jireenya hawaasaa keessatti waan harki mirgaa dalagu kabitaa yoo beekuu baate rakkoo miila jirtu qubni yoo beekuu hin dhageenye taate dalagaan hin dalagamtu. Rakkoo walirraa hin baratan furmaatallee walirraa argachuu hin danda'an. Kanaaf warri biyya alaa jirru kun bilisummaa waan qabnuuf odeeffata walitti qabannee waliin gahuu dandeenya jechuudha. Maa dubbattee maa katabde jee nama kabalu hin jiru. Leechalloo waan qabnuuf odeeffannoo san bifa saffisa qabuun bifa qulqullina qabuun uummataan gahuu dandeenya jechuudha. Kanaaf hojiin afuraffaadhaa hojii miidiyaati. Hojiin shanaffaadhaa dalagaalee kana hunda leechalloo yookiin immoo material support uummata keenyaaf godhuu ni dandeenya jechuudha. Kanarratti tarsiimoo baafnee hojiilee shanan kana bifa gurmaa'een bifa tarsiimoodhaan hoogganameen gaggeeffameen uummata keenya biyya alaa jiru kana gurmeessinee jaarree socho'uudhaaf tarkaanfii fudhachaa jirra jechuudha. Waan shanan kana keessaa yeroo ammaatti waan lama sadi akka piroojeektiitti qabannee deemaa jirruun isin ibsuu barbaada. Tokko hojiin amma anjee kun hojjetamuudhaaf ummanni keenya magaalota adda addaa keessa jiru wal beekuudha qaba, walitti dhufuudha qaba, waliin hojjechuudha qaba, wal bira dhaabbachuudha qaba. Kanaaf hojiin tokko akka piroojeektiitti qabannee deemnu koominiitiilee Oromoodhaa, jaarmeyoota hawaasaa Oromoodhaa biyya adda addaa keessa jiran kan jirretti ijaaruu, kan jiran immoo bakka jiranitti humniti isaanii, dandeettiin isaanii, jaarmeenii isaanii akka guddatu beekumsa qabnuun gorsaa fi leenjii kennuudha. Kana bara baatilee muraasa booda hojii kanatti seenuun jaarmeyoota bakka adda addaa jiran kana akka muuxannoo wal jijjiiran akka dandeettiin isaanii dabaluuf piroojeektii baafannee itti deemna yeroo gabaabaa keessatti gama hoogganoota koominiitiitiin isin quunnamuudhaaf teenya. Hojiin lammataa hojii hooggana lafaa dhufu kana qopheessuu fi dalagaatti bobbaasuuti. Yeroo ammaatti haasaa Oromoo keessa jiru keessa yaaddoon takka ka jirtu hoogganni hanga ammaa qabsoo asiin gahe umriinis waan deemaa jiruuf humninis dadhabaa waan jiruuf ka jalaa dhufu ho'ee isa jira. Qabsoon tan booddeensi maali? Uummanni kun booddeensi maali? Ka jahu kun yaaddoof shakkii abboota keenyaaf hawwoota keenyaa ta'ee jira jechuudha. Hoogganoonni baay'ee jira ka jalaa dhufu. Hooggansi waa lamarraa dhufuu danda'a. Tokko kennaa waaqaati. Nature kan jennuun halammataa eega dhalatee guddatee booda barnootaan muuxannoodhaan gorsaan ka argatu nature kan jennuun jechuudha. Kanaaf hoogganoota Oromoodhaa lafaa dhufaa jiran kana hoggaa jennu ka siyaasaa qofa osoo hin ta'in gama diinagdeedhaatiin, gama barnootaatiin,
gama adda addaatiin ijoollee lafaa dhuftu tana warra Oromiyaa waggoota kurnan diidamman as deemtu kana keessatti Oromiyaa fi Oromoo gara fuulduraa deemuu ni danda'anii fi dirqama san fudhachuudhaaf taa'an san qopheessuudhaaf jajjabeessuudhaaf hojiilee ammaan dura dalagaa turre ka amma immoo bal'inaan itti dalaguu deemnu jira. Kunis baatii gurraan dhalaa kanarraa kaasee baatii gurraan dhalaas deemu kana keessa ijoollee Oromoo hayyoota Oromoo aktivistoota Oromoo jajjaboo hanga nama 100 ta'an addunyaa hundarraa walitti finnee Khorasan irratti ijoolleen tun tokko akka wal barattu. Yoo wal baratte nama wal beekutu wal abdata jechuudha. Wal barattu akka waliin dalaydu muuxannoo akka waliin jijjiirtu akkasumas immoo dhimma Oromootiif Oromiyaa irratti dhimmoota ijoo gurguddoo ta'an irratti wal hubannaa ijjannoon jajjabduun takka akka uumamtu san irratti dalagaa jirra. Kasadaffaa dura ka hawaasaa eegaan jee halammataa hoggana lafaa dhufuu kana bakkaan gahuu fi qopheessuu irratti kasadaffaa immoo kan marka reefu qadiinoo yeroo bal'aa irra fudhatee haaseessan miidiyaa Oromoodhaa kan haqa Oromoo sagalee Oromoodhaa Oromoos akka wal dhagayan alagaa fi firaaf alagaanis akka dhagahu godhu Oromiyaa miidiyaa neetwork jedhamu tokko jaaruu barbaanna. Yeroo ammaatti wanni sagaleen Oromoo hedduu badee tureef inni guddaan miidiyaa dhaba. Miidiyaa dhabaan waa lama nu godhe. Tokko akka nuti fiin dubbatanne nu godhe. Lammata waan dubbatamu qilleensi kun beeytaa waa hedduu keessa jira. Qilleensa kana keessatti sagaleen teenya waan hin jirreef sagaleen diinota keenyaa ol bahuudhaan nuti akka waan hin jirreetti sadarkaa itti lakkaa'amuun yeroo itti geenye keessa jirra jechuudha. Waan tokkoon isin garsa isinitti hima. Minilik kun kan nama keenya harka mure, ka harma mure, ka uummata keenya gaagama san hundarraan gahe sun waggoota 5-6 dabre kana keessatti faarfamee hafarfamee akka lammataatti dhalatee ijoollummaan teenya ta qubeen wajjin baratte xuqursaa hojjaanitti heddii wajjin faarsan jechuudha. Kana miidiyaa godhe. Maaliifi wanjalli ni dalage, yakkiin ni dalage, rooroon inni dalage sun inni mamtu. Wanni xiqqoon inni dalage sanuu ka uummanni keenya isaa dalage adoowwan san ol kaateeti hafarfamtee goota Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in ka Afrikaatu ta'ee namichi hoggaa gaafatan an gurraachaa miti fiinjee bara. Gaafa Afrikaan Ameerikaanonni warri Jamaayikaa dhaqee gaafatu an gurraachaa miti an faranjiidha namichi fiinjee sun goota Afrikaa ta'ee jechuudha. Seenaan leenjisoo diigaa seenaan gootonni afran qalloo dalagan seenaan nama keenyaa ka Finfinnee irraa buqqa'ee dhabameeti ka abbaa buqqaasee ol ka'ee deeme jechuudha. Fakkeenya lammataatiin isinii dabala. Wayyaanonni mallas ka watar irratti guyyaa guutuu nama fite. Ka huursotti waraana keenya walitti qabee nam 800 baatii lama keessa fite. Ka qarayyoo teenya ijoollee teenya barattoota teenya nam 25 mana hidhaatitti akka hoolaa uguree irra taa'u. Ka nama kana hunda biyya keessa ari'e. Yakki isaa kun hundi irraanfatameeti. Miidiyaan halkanii guyyaa itti xiichee hoggaa inni du'u seenaa warra inni ajjeesee sun dhabamee namni keenya gurraacha uffatee Oromiyaa bahaa dhiyaatti isaa booyaa ture. Miidiyaa godhe kana. Maaliifi miidiyaan jirtu ta wayyaaneeti wayyaanen gaaromina isaa gootummaa isaa hayyummaa isaa himti. Osoo nuti miidiyaa qabaannee hoo yakka isaa jallina isaa badii isaa himna jechuudha. San dhabuurraa kaka'ee mallasaan san dhabuurraa kaka'ee Oromoon teenya afaanuma fiitiin mallasaa dhabooche. Kana miidiyaan nu godhe jechuudha. Kana akka hubattaniif takka lamaan isin dabala. Oromoon bikka irra geesse tana. Even Itoophiyaan tun bikka irra geesse tana. Walqixxummaa xixiqqoo saboota jidduu dhufte tana. Oromoonni eenyu gad miti kan irra keessa qabsa'an. Gootonni akka Jukii Bareento. Gootonni Baalee. Kakkaa Ilmaariyaam Gammadaa keessa dhumaniiti. Walqixxummaa bilisummaa hanga xiqqoo harkanne tana asiin nu gahan. Seenaan isaanii sun dhokatteetti. Seenaan isaanii sun dhokatteeti
arra kan mul'atu qashi gabru ijoollee Oromoo keessa yoo ta'an Oromiyaa keessa arra qashi gabru namni hin beekne hin jiru intala Tigree takka gaafa dargaggeessan qabamtee dokumentariin isii bahee goota Itoophiyaa ka Oromoo hunda taatee Oromoo hundi qashi gabru ta'uu barbaaddi Oromoon jukii bareentu beeytu meeqa taraggaa duroo baadhaa beeytu meeqa hayyaloom goota guddaa ta'ee tafarfama isaanii goota nu garuu ka isaa gadi hin qabnu guutama hawaas qabnu mul'isa abbaa gadaa qabnu kaloolee lolchiise ka qawwee takkarraa kaasee waraana jaaree asiin gahee bika nu geenya kun dhokateeti goonni keenya dhokateeti goonni alagaa kan ufi irratti gootame goota nurratti ta'ee jechuudha kana kan nurra fide miidiyaadha jechuudha kanaaf kana jijjiiruu nu barbaachisa yoo gootummaan nama keenya kakalee hin dubbatin boru goota argannaa irraa baya maaliif namni tokko ka'uuf fakkeenyaaf duratti arguudha qaba akka fakkeenyaatti gootota keenya seenaa teenya yoo as baafnee kan mul'ifne taate seenaa haaraa dalaguun hedduudha nu dhiba jechuudha kanaaf miidiyaa nu barbaachisa miidiyaa kana jaaruudhaaf yeroo dheeraa fudhannee irratti dalagaa jirra akkuma reefu jeetti Oromiyaa miidiyaa neetwork kan jedhamu ka odeeffannoo gaarii fi hamtu toltuu fi bal'oo Oromiyaatii fi Oromoodha Oromoon akka walirraa dhagahu alagoonnis akka nurraa dhagahan godhu ka televizyiina raadiyoo gama weebsaayitiin gama adda addaatiin odeeffannoo Oromiyaa keessaayis biyya alaatiis funaanee akka namni keenya wal dhagahu godhu jaaruuf socho'aa jirra miidiyaan kun namoota bebbeekamoo amanamoo kabajamoo isin keessaa bahan kan Oromoonni itti abdatuun akka boorditti gubbaarraa bula achi keessatti ijoolleen afaan dhufaa qaamaa cufaa ta beekumsaaf dandeettii ogummaa qabdu waliif finnee executive yookiin immoo koree hojii raawwachiisuudhaan geggeessina akkasumas gaazexeessitoota beekumsa isaa muuxannoo isaa leenjii isaa qaban kan kaffaltiin barbaachisaan kafalamuufiif dhaabbatanii deemuudhaaf deemti jechuudha kanaaf miidiyaa kanarratti deemuun hojii itti hojjennee jirra yoo rabbi biraa taate gargaarsi uummata keenyaati saala ammaa jiru kana yoo katti fufu taate baatilee muraasa keessatti televizyiina isin fakkaatu haqa keessan isin raahimu ka goota keessan isiniin wal barsiisee isinii faarsu ka diina keessan diinummaa isaa calaqqisiisu isiniif as bahuudhaaf deemna jechuudha. Kanaaf nu gargaara karaa sadiin nu gargaaruu dandeessan tokko yaadaan nu gargaara kun hundi muuxannoodha qabdan miidiyaa agartanirraa ka keessa turtanirraa gorsa nuu kenna yaadaan nu gargaara kalammataa ogeeyyota adda addaatii isin keessa jira cinaan joornaalistiidha cinaan injiinaroota ta'uu dandeessan bifa adda addaatiin ogummaa qabdanii nu bira dhaabbadhaa nu gargaara ogummaa hoggaan jiru warri waa'ee faayinaansii beeytan faayinaansiidhaan nu gargaaruu dandeessan warri seeraa gama seeraatiin nu gargaaruu dandeessan beekumsa qabdaniif ogummaa qabdaniin nu gargaara ka sadaffaa diinagdee wanti tun hojiirra ooluudha yaanni ittiin deemnu kun caasaan nuti amma gadhaabne kun bakka gahuudhaaf diinagdeen isa barbaachisa leecalloodha isa barbaachisa jechuudha diinagdee carraaqxanii argattanirraa nu bira dhaabbadhaan beekumsa qabdaniin diinagdee san hojiirraa oolfannu kanaan nu bira dhaabbadhaan jira dhumarratti keessattuu hedduun keessan dargaggeessa waan taataniif ergaa tanaan isin goolabuu barbaada abboonni keenya akka maleenu Oromoo fi Oromiyaa Oromummaa teenya du'arraa oolchanii jiran bara 1957 keessa na fakkaata intalti takka waa'ee Itoophiyaadhaa hoggaa katabdu Oromoon tun kuttee Oromummaa wanni jaantun wanni isaan walii hidhaa hin jirtu Oromummaan hin jirtu amma booda Amaarummaan Oromummaan liqimsitee jirti Oromoo wanni jaan amma booda hin kaatu jetteeti barreessite jechuudha Oromummaan duute jetteeti awwaala Oromummaa irratti barreessite namitti Ameerikaadhaa sun waggaa 10 keessatti uummanni keenya lafaa ka'ee hayyoonni keenya lafaa ka'anii Oromummaa sila duute isaan jaan dhugumaanummoo duutee turte Oromummaan gaafas isii shakaraan irra jirtu isii boolla qarree boollaat irra jirtu achirraa kaasanii arra gootota keenyaaf galanni haa ga'u Oromiyaadha qabna Oromummaadhaan walitti dhufna afaan keenyaan dubbanna Oromummaa du'arraa hambisanii baraarsanii asiin nu gahanii jiran
du'arraa hafuun garuu hinduunuu miti. Namni har'a qorichaan du'arraa hafu hinduu jechuu miti. Akkan duune daran wallaanamuudha qaba. Daran jabaachuudha qaba. Daran dagaaguudha qaba. Daran guddataa deemuudha qaba jechuudha. Har'a Oromiyaa ni qabna. Garuu nuti irratti abbaa miti. Irratti abbaa ta'uu qabna jechuudha. Har'a afaan keenya ni haasofna. Afaan kana guddisuudhaaf. Ogbarruu isaa babal'isuudhaaf. Leencalloo teenya irratti alagaan waan abbaa taateef leencalloo san hin qabnu jechuudha. Har'a dachii teenya irruma jirra. Haa taatu immoo irraa nu kaafataa jiran jechuudha. Kanaaf dirqamni dargaggoo lafaa dhufaa jiru kana dirqamni dhaloota qubeedhaa. Oromummaa abbootiin keenya sun baraarsanii asiin gaasan guututti ijaaruudhaan. Oromoo abbaa biyyaa, Oromiyaa immoo biyya qananiituu fi dagaayituu godhuudhaaf amna qabsoo Oromoodhaa ta'as geesse tana goolabuun dirqama keenya jechuudha. Kana goolabuudhaaf immoo beekumsa ni qabna, dandeettii ni qabna, haqa qabna. Yoo nuti tattaaffanne Rabbis nu gargaara. Ana akka nama tokkootti beekumsa qabuu fi dandeettiin qabuun isin dura isin wajjin deemuudhaaf qophiidha jechuudha. Isinilleen hin taa'inaa ka'a falmadhaa waan qabdaniin deemaa jechuudha. Waa sadii wanni godhuu dandeessan. Tokko akka nama tokkotti barnoota keessanii jabaattanii waan dandeessanii jabaattanii yoo xiqqaate akka nama tokkotti lammii Oromoo irra jigee Oromoo qaanfachiisu saalfachiisu Oromootti ba'aa ta'urraa baatanii lammii if danda'ee Oromoon abdattu ittiin gammadu ta'uu dandeessan. Halammataa sanirra yoo dabartan beekumsa qabdaniin leencalloo qabdaniin namoota wal fakkaatoo akka keessaniitiin walitti gurmaahuudhaan waan qabdan san walitti buuftanii Oromoo rakkate gargaaruu haa taatu Oromiyaa rakkate gargaaruu haa taatu qabsoota nagar fuulduraa tarkaanfachiisuu irratti gumaachi yoo gootan taate wal taanee wal dandeenyee wal mari'achaa wal odeeffachaa qabsoota na bakkaan gahuu ni dandeenyan jaa gara fuulduraa itti hafuufnu waan dhageeffattaniif ulfaadha wayyooma.